Fattanabee koota irraa haasofnaa kajiyan san silaa guyyaa san dhaqanii wajjin haasofanii waan kana silaa bakka itti godhanii jechuudha. Asuma rabbaanii wanni kun ammoo jibbaa uummata hargeetii fi jibbaa gartee uummata kanaa waan qabaniitu ajaddaa kanaa jira jechuudha. Waan kana ta'eef waggaa dubbannu akkuma gandummaatti osoo hin ta'in waan dubbatamarra dhaabbatanii akkasuma dubbachuu irra wajjin obboleen keenya nama sadii as jira. Sadeenuu karba tokko deemanii jechuudha. Sadeenuu haati jambarra ilma irraa baloo qabu haquu dadhabdee jennee beektaa. Tanaacha akkasiitti wanta waggaa dubbannu waan sheetu jira dhaabbadha. Hin sodaatinaan hiikan isaa maali? Hin sodaatinaa hiikan maali? Akkasa dhaabbadhaa dubbadhaa malee nuti nam tokko irratti illee dubbi namni hin jenne irra hin keenyu jechuudha. Gandummaa isaasutu hin jiru. Akkasa walii gallu jimaan keenya irraas buruus nuti nuuf halaali. Nisni qamaana ni urguudhaan itti irraa. Haramarraa yeroo tokko naa kana jara keenya yoo dhugumatti yoo dhuguma dubban yoo agarteen dhugumatti caatiif haraama jaan biiraan haraam garbuu isaan qotaa miti san keessaa baati miti haraama kunis naama naanaf suniin jee sinii galee tasanii asii ammoo gaafa gaqqabanii maal jee bareenumaa galatti gadaboon nama arrabsinaan hin jeenaa malee jalqaba hudduu harree jala bilisa ba'a gaafa hudduu harree irraa bilisa baatan waa'ee caatiitti dachaatan isin ganaa gabra nama hudduu beeyladaa jala jirutu gadi beeka nama waa'ee caatiidhaan nu haasawa caatii warra aalama oomishte doktora oomishte bara boo caatii wallaahi warra lafa caatii tana keessaa bee warri aalamaa fi qalamatee biyya aalam warri warrumaarra sirra alboo kana warri barsiise warra lafa caatii biqilchee kana keessaa bee sii gadee saniifuu huggi akkana jumaaliif ummanni taane hedduun dhugaati jiranii hin sodaatinaa jee ammas hin sodaatinaa jee jira yoo lolaan illee taate lafaan illee taate waan barbaanneen ni dandeenyaan dhageeffadha arusiin ani arusitti hin beekaa dhiifa malee na godha arsii eegumaan miidiyaa irratti been dhagee malee biyyatti arusitti hin beekan arusiin dhageeffadha isin kabanyemi hudduu qabachuu hiddaniimi shayni keessanii fi guddaan keessanii fi xiqqaan keessan qabachuu hiddaniimi hundi keessan waan takka ilmoon bofaa ilmoo bofaati hudduu qabachuu gattaa'uu hiddaniimi lafatti illee barbaadan ni jirra abbaan silaa lafti mootummaa qabdi kooleejiin gartee akkanuma afaan bana malee ati bakki teessee haasooyte ummata dura teesseeti kitaaba quraanaa gartee kalimaa rabbii qabu if dura keesseeti akka nama da'awaa godhutti hawaasa irratti da'awaa godha yoo dhugumaan biyyi san seera qabaatte namichi san seera mootummaa jala oolu takka ammoo walitti gadhiitanii jechuudha namuu gartee hara danda'uun falmachuudha tuni tuffii ummata harargeetii qaban malee tuffii ummata harargeetii qaban malee hawaasni inni dura taa'ee gorsu sanii hawaasa kami ummata dura taa'eeti biiroo keessatti jechuudha hin sodaatinaa ummata harargee ummanni isaanii kun 45 nu keessa jira keenya 15 jira yee dhaadatte jechuudha kana irra diddibaa fi irra diddibaan hin jiru jechuudha harargee tuffiidhaaf gartee gixaantummaa laa'uudhaaf gartee shayni isaanii biyya keessa yeroo jalqabaatiif marraa lama dubbatee ummata kana xiqqeessuudhaaf yaale kan ammoo waan ta'u yaanu walumaan gartee itti chaana yaada keessan kan adda namni nama sodaatu hin jiru yaaki muka hudduu wal keenyaatiif irraa wal orgu. La saa kana irratti dubbii takka qofan dubbadha noo ta'e aqalee dhugaa rabbi. Naanati qoy mee lala waan adda nama keenya. Ayyee. Nambayni jira qoy. Nama keenyaa fi nama Oromootiif waan adda bayni jira. Arsiidhaan immoo waan adda ba'ee jira miidiyaa kanarratti. Isaan wanni adda isaanii bee namni isaanii hundi wallaalaan hundi hareeti. Hundi hadiisa caatiin haraami jau dhufanii kannataa jiraniif wanni kun waan isaan lafa qopheeffatanii gara miidiyaatiin dhufan. Dhaamsiin hin qabu ilmi Oromoo kutaa biraa jimmarraas ta'e wallorraas ta'e kutaa feeterraa ta'e ati muslima taate waa'ee caatirratti yaada kan jettu jarri waan kana akka adeemsaatti fitatanii dhufan malee waa'ee caatiin haraamii fi halaalii irra hin jiran. Amantii qabda yoo ta'e ajandaa keessa amantii kan kennatini obsaan taa'ee dhageeffadhu. Wanni kun baatii 5 dura maal ture akkamitti yaadataa Junaydii qabeenya horotaa'uu ture. Ifumaa gabbaanii nama keenya hedduu nu gargaare. Yaadataan Harargee qofaa miti waa hedduu nu godhe dhaaphaa jaanii qaanfatanii irraa wal deebisan yoo yaadattan ijoolleen isaanii biyya keessa jirtu akka artistii namni akka sheekaa hedduun
cufaa arsiin jettee cufamu miti dadhaban. Amma ikoonomiin uummata Harargee kun eessaa dhufaan? Wanni kun waan isaan hedduu qopheeffatanii deemanii jechuudha. Uummanni Harargee kun eessaa galii argate? Eessaa dhufa? Akkamitti nu caale? Akkamitti nuti hiyyummaa tana keessatti harree saluu jalatti hafnee jarri kun nu dabree bakka hundaan nu caale yoo kam goonee wajji gaddachaanii harree sallawaan jedhu irratti karoora baafatan. Karoorri kun eessa? Jimmaan haraami yoo jenne hoo? Sii galee? Abalu ati profeesara siin jenna namuma harree tortoruma kana lafaa kaasanii ati sheeka ta'e jimaan haraami jee nu girisaan si'eela horinee jimaan haraami jenna yoo san ikoonomiin uummata kanaa jimaan kun laaffataadha. Walii galaniitu kun waan irratti isaan walii galan namni gadi bahee baankii raammis irratti duula banee ture abbaa qabeenyaa Harargeeti jee nama isaan quban qabni waan akkanaati jee duula banaa ture uummanni kun. Zaadi demi afur maanu fi jarri kun waliin qixxaanedha. Maa daaruma harree gangalatu sana biratti akkamitti uummanni Harargee qabeenya harkataadha. Oromoon Harargee yoo shayni biraa waa'ee jimaa irratti gabbee ibsa kenna koomentii qabina namni kutaa biraa sun tarii dogoggoree sheekuma hiriyaa xiyyaatiitu jimaan haraami jee wajji haraami jechuu danda'a. Abadan Oromoon kutaa biraallee waa'een jimaan haraamii fi halaalidha waan arusiin itti qabatee akkamitti qabeenya Harargee irratti dhiibbaa goona jee deemu malee waan haraamii fi halaala keessa jiraatii. Wanni isinirraa eersitanillee hin jiru akkuma kabaankii raammis akkuma kamaalii haasa. Kaampaanii namaa takka kaatee maqaa balleessiif waan isin hin qabne irra keesse seerri biyya fedhee biyya kamiitu adabuu danda'a. Seerri Itoophiyaattis yoo dhugaan seerri Itoophiyaa ta'ee warri gibira mootummaa faamuu qabdan jara arusii kana jechuudha. Jara hinaafaa mataa gara galchitee aslan rabbiin hin dalagatinaa hin milkaa'inaa. Akka mootummaatitti miindaan akka warra jimaan haraami jedhuuf akka ba'uuf pilis nu taasisa. As booda akka jimaan haraami hin jedhamne yeroo qaalee kana miidhagaa maalleen nama aarsa gaafa qaalii ta'e. Nama aarsa. Har'a kiiloon meeqarra ooltamee xiqqaa gurraa haabuu. Dakki yoo maallaqa irraa akkam ta'an haa rabbi sodaadha yoo maallaqa hin irra afaan usamuu hin danda'ani haraaraan hin dhiftu osoo haraaruu baatanii waa'ee kanaan dibbatan amatu irraa maallaqni hin jiru bunni maallaqni bunaatiif maallaqni arbuutii fi xaafiidhaa bituu hin danda'u jima wallaahi kun an amman risiitii isin argisiisa risiitii qarshii kuma jaa kan amman jima ergadde wallaahi kaali ammoo akkam godha kaali jimaan qaalii jira qaalii xixiqqaa waate qashu. Waata qashaan kun amma halkan kana nan bulchu kan kiiloon kuma dhibba
kuma Mee dhibbaa as fi baas. 20 seente jiru. As Kunoo baas. kuma dhibbaa fi As 20 baas. sanirraa dhibuu. mee qo'ite sabboona awwaan isin himu maallaqa ofirratti hidhaa rafaa jirri Akkas. abjuunuu sin jalaa fuuti ofirratti hidhaa. Akkasuma oola. Akkami jirtan jara keenya dubbiin naanaatii nama kafalchiiste. Abarashiidaa welkaam bagana jaallatu. Ani tabiraatirra tanaa taate Noord Ameerikaa kanattis amma qaalee jira akkamitti magaalaa tana to'annoo ta'e oolchite jechuu fedhe. Eessa? Waggaan gaafa dhaabatiin waddadee. Noord Ameerikaa keessattiin je amma qaalee jira. Mucayyoon tun ajaa'iba qabdi magaalaa tana quba qabdi jechuu jira war. Ekonomii jimaadhaa isii jala deema. Oh. Ta'a kana ni qaalawa. Dhugaa isiiti. Ganda keenya kana siin seenu waan kirismasaa jira miti. Saniifuu karaan xiqqoo ni dedebbata. Kan jiru haalli ajaa'ibaa kanatti gurgurama. Maarkeetii jimaadhaa gayoo amma booda gaafattan taatame naanaatiidhaan gaafadha. Kadha kan bara gizee ka'u qaalomina isaa hanga gartee itti tolu. Kabiraa naanaatiitii itti fufi isin afaniin fuudhe dubbitee tanaatu akkan dabarreen. Nuti wanni dubbachuu barbaannu. Laayyee nuti wanni dubbachuu barbaannu uummanni Harargeedhaa kan lafa jirtanii siyaasaan ittiin oofaa turtanii fi qawween ittiin gartee nama barsiiftanii fi hundinuu galanni tokko hin jiru. Mootummaa amma jiru kana jabeeffadhaadha. Biizireta keessatti hirmaadha.